Hai hordoftoota koo akkam jirtu nageenyi waaqayyoo bakka isin jirtanitti isiniif haa baay'atu jirtu nagaa keessanii annagaa koodha galanni waaqayyoof haa ta'u har'ammoo shaashaa jedheen jira jechuudha. Ganaman bahee danganama bahee reefuun galaa mana rifeensaan hoode jechuudha rifeensa kiyya ayyaana fi haaluma kana fakkaatuun shaashaa shambaa godhee dhufe jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf naannoo sa'aatii tokkotti bahee amma naannoo sa'aatii ja'aati jechuudha. Sa'aatiin kun rifeensa kiyya ayyaanaaf shaashambaa godheen jira jechuudha. Egaa hordoftoota kiyyaa xiqqoo guyyaa kaleessas viidiyoo isinii waraabne qophii ayyaanatiif jechuudha. Biizii ta'ee qophii ayyaanatiif har'ammoo qophicha sana immoo xiqqoo ofirraa xumuree mana rifeensaa deemee rifeensa koo haaluma argitan kanaani shambaa godhee gara mana kiyyaatti deebi'een jira jechuudha. Egaa ganama sa'aatii tokkotti bahee amma jaattan dhufee mana rifeensaa baay'ee orofaa qaban isiniin jedha hordoftoota kiyya. Orofaa miti ayyaana wal qabate jechuudha manni rifeensaa. Orofaan isaa baay'ee baay'ata. Ani immoo kanuma sababeeffachuuf jecha naannoo sa'a tokkotti bahee akka carraa ta'e naannoo sa'a tokkotti yeroo nani orofaa yeruma mana rifeensaa bananii anumaaf naafaa jalqaban jedhee yeroo dhaqu akka carraa ta'e manni rifeensi ani dhaqee sa'aatii lamatti balu jechuudha. Amma sa'a lama taa'ee ciree koo hin nyaanne buna koo hin dhugne amma sa'a lamaatti taa'ee eeggadhee sana booda rifeensa koo haala argitanii baala eestiraa kunoo haala kana fakkaatuun hojjetadhee shaashambaa jecha gara mana kootii immoo hinnaan dhufuu. Qursiin nyaannee mataan amma natti gaa buna hin dhugne kaf jecha yeroon dhufuu akka carraa ta'e buna koo immoo danfifadhee ciree koo immoo nyaadhee shaashambaa jedhee egaa daawwattoota kootiif viidiyoo maafan waraabne kan jedhu viidiyoo isinii waraabuun dhufee viidiyoo guyyaa kaleessaa viidiyoo gadi isinii hin dhiisne. Kanuma irraa kan ka'e guyyaa kaleessaa immoo viidiyoo isiniif qopheesse garuu iiditii godhee gadhiisu yeroo dhaabee kennettoo yeroo naqu yeroo shunkurtii muruu yeroo maal godhu viidiyoo isiniifan godhaa isiniifan gallakkisaa ayyaanallee walumaan dabarsina. Akkasuma gaa rifeensi kiyya hin bareedu rifeensi kiyya baala eestiraa hojjetame yeroo mara jechuudha rifeensa kiyya manatti hojjetadha. Garuu biyya Arabaattis ta'ee heddan biyyatti deebi'ee rifeensa kiyyaa har'aan guyyaa lama jechuudha mana rifeensaa deemuu kooti. Sababa maaliif yoo jettanii asitti mana kiyyatti maashina rifeensatti hojjetan nan qaba shashwaaris nan qaba waan mara nan qaba garuu maabiraatiin namarraan kirrii xiqqaadhaan xalafadhe waan ta'eef maabiraatiin itti hojjechuu nan dandeessisu.
maashina koo na jalaa miidha yookiin na jalaa guba jedhee sodaadhe. Kan warraa kan ka'een mana rifeensaa deemee kunoo haala kenne fakkaatuun hojjetadhee shashashambaa jedhee dhufe. Garuu immoo jechuudha akka duratti miti mana rifeensatti yeroo hojjetatanii gatiin isaa akka durii miti garmalee qaala'ee jira jechuudha. Rifeensi duratti haala salphaa ta'een kaaksii galtee baataa baaleestiraa hojjetattaa maal hojjetattaa amma garuu dubbii faallaa ta'ee jira jechuudha. Maaliif yoo jettanii gatiin isaa garmalee hammaatee jira. Kunoo amma baaleestiraa isin argitan kana jechuudha. Ani yeroo hunda baaleestiraa hojjetadha. Baaleestiraa jechuun bittinii kunoo bittiniis akkasiiti jechuudha. Bittinii kana kan inni hojjetadhe jechuudha. Qarshii 200 fi kondishinarii maal wajjin inni qarshii 220 hojjetadhee dhufe. Akka durii miti jechuudha. Baay'ee qaala'eera. Duratti garuu yeroon biyya harabaa osoo hin deemin duratti haaluma salphaa ta'een gatii salphaadhaan mana rifeensaa dhaqxee rifeensa kee ganama galgala hojjetattee shaan baay'attee deemtaa. Amma garuu dubbiin akkas miti wanti hundumtuu gatii nama gaafata jechuudha. Egaa dhugaa dubbachuudhaaf namatti ulfaata. Qarshii 200 baaleestiraa guyyaa tokko hojjetachuu jechuun baay'ee ulfaata. Otoo immoo sagantaa garaagaraa jechuudha. Otoo sagantaa garaagaraa qabaattanii baay'ee rifeensi qofti jechuudha. Rifeensi qofti baay'ee nama fixaa jechuudha. Warri immoo sagantaa garaagaraa qophii garaagaraa cidhaa miinzee maal kana fuula isaanii hojjetatanii jechuudha. Meekaapbii warri hojjetachuu jaalatan meekaapbii hojjetatanii rifeensa hojjetatanii jechuun naannoo 2,000 si deemsisa jechuudha. Meekaapbiin anastanyaansaa birrii 500dha. Sirriitti bakka fuula kee hunda jijjiirtee meekaapbii seeraa si dibuudhaaf qarshii 1,000 Itoophiyaa keessatti. Rifeensis immoo jechuudha diizaayinii qaba. Hundi birrii 200 miti, hundi birrii 100 miti. Diizaayinii qaba jechuudha. Diizaayinii gaafan isiniin jedhu baaleestiraa yoo qophii immoo garaagaraa qabaattee mara Itoophiyaa keessatti immoo namoonni baay'een rifeensa baaleestiraan hojjetatan jechuudha. Baaleestiraa jechuun kun kan akka kiyyaa kana gadhiisadha. Immaru jechuudha caafii isaa kanarratti ol deebisanii kan maran jiru jechuudha. Itoophiyaa keessatti baay'inaan ijoolleen isa hojjetatu jechuudha. Inni kaawuyyaadha natti fakkaate. Kaawuyyaa jechuun hin xaqallalu zimmi'anii xaqallalu. Inni immoo jechuudha gatiin isaas kondishinarii maal wajjiniin naannuma 220ti. Akkas egaa kanaafuyyuu manni rifeensaa akka durii miti baay'ee qaala'ee jira. Hojiin isaallee baay'ee ariifidha jechuudha. Duratti Itoophiyaa keessatti manni rifeensaa akka gadaantummaa tokkotti mul'ata. Yookiin immoo gabaan hin jiru gabaan hin jiru mana rifeensaa bannaa maal jedhu. Amma garuu manni rifeensaa akka ajaa'ibaatti jechuudha hojjetaa jiru. Namoonni nuti Itoophiyaa keessatti jechuudha magaalaa gurguddoo bakka gaarii haa ta'u malee jechuudha. Mana rifeensaa akkasitti hojjetu jechuudha ijoolleen baay'een. Amma keessattuu yeroo keenya kana mana rifeensaa banuudhaaf gatii qaldiidhaan isin bananii nama tokkorraayis immoo gatii qaldiin fuudhan jechuudha. Rifeensa nama tokko yoo hojjetani kun argitanii qarshii 230 qarshii 500 kun amma noormaalidha. Ishiin qarshii 230 20 kun noormaalii jechuudha malee warroonni sagantaa garaagaraa qaban gosoota garaagaraa wiigidhaan kan dhaatantu jira. Gosoota garaagaraati jechuudha kan isaan hojjetatanii. Kanaaf egaa namoonni illee kun mana rifeensaa banachuu barbaadanii meeshaa achi fidadha. Warri biyya alaa jirtan meeshaa achi fidattanii jechuudha. Kunoo kan akkatti baaleestiraa godhu kana fa'aa achi fidattanii haaluma salphaan barnoota isaa barattanii gara hojii sanatti galuu hin dandeessu isiniin jedha. Har'agaa oolman kiyyaa mana rifeensaa ture. Rifeensa koo ayyaanaaf shambaa godhee haala bareedaadhaan jechuudha. Kun ayyaana kabajuutti deemaa jira. Egaa narraa bareedee jira. Aduun na guggubee jira garuu sirraa bareedee jira. Rifeensi illee bareedaa. Warri jettan koomentii naa barreessaa. Baay'een isin jaaladha. Baay'een isin kabajaa. Viidiyoo koo laayikii naa godhaa. Baay'ee.